السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كبون هروني أمانتي بروس جرجرتو أبوليكي فيا جرتو أسوكتا في أمانتي نسنين قودين نسنين جد أبوليكي أكمنا كاكي سنين جتا حرامي ونك أبالي سنين في فيديو كان غانا مانين سنين وراباجر غانا مانين سنين وراباجر جيتشو أسو قرسي نياتين بشام بيتشارو جيتي سنين قدي أسو دلغازن سنين Maasseetan jechuudha. Wanni isin dabarsuu barbaadu, dhaamsi isin dabarsuu barbaadu, ijoolleen keenya jechuudha. Ganama jechuudha. Ganama. Keessattuu ganama jechuudha. Maasseetanii yeroo baay'ee akkuma beekamu jechuudha. Ijoolleen keenya ka ganama akkuma lafaa kaatanii bishaan osoo hin dhugin, bishaan dhuguun isin jibbisiisee midhaan nyaachuu miti jechuudha. Naskifee qofa fayyadamtanii kan hojii hojjettan jirtan jechuudha. Argitanii meeshaa kan naskifee kana jechuudha. Isa qofa fayyadamtanii garaa duwwaatti jechuudha. Garaa duwwaatti isa qofa fayyadamtanii kan hojii seentan jirtan jechuudha. Ani isa yoo fayyadame nan beelessuu, nan dadhabsiisuu jettaniit warri fayyadamtan jirtan. Ani isa hin dhabin malee isa dhuynaanin osoo waan nyaatinis hin oolaa warra jettan jirtan jechuudha. Inni kun sirrii miti obboleeyyiin keenya. Inni kun sirrii miti. Keessattuu jechuudha. Naskifee irraa baay'istanii of eeguu qabdan. Baay'istanii of eeguu qabdan jechuudha. Innis maasseetanii naskifeen akkuma beekamu powderii kana osoo hin taane iyyuu kun jechuudha. 3-in-1 kan jedhu tokko kan sadii bakka tokkotti hojjetama jedhu tokko jechuudha. Tokko keessa jirachuu aannis sukkaarris bunnis jechuudha. Inni sun keessattuu baay'ee strongedha jechuudha. Baay'ee cimaadha jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha obboleeyyiin kiyya. Ni beektan. Kan akkas waraqata keessa jiru sun jechuudha. Maaliif tokkoffaa jechuudha? Dhiiga nama qannasa. Lammaffaa lubbi dikaamii fida jechuudha. Dadhabbiin onnee isinitti fida obboleeyyiin kiyya. Isa dhuydanii jennaan appitaayitii isin cufa. Lubbi dikaamii isinitti dadhabbii onnee isinitti fida jechuudha. Walumaa galatti sirriitti irraa of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyiin kiyya bakka kanatti jechuudha. Ijoollee baay'ee argee kan sirriitti fayyadamtan jechuudha. Lammaffaa jechuudha indoomii. Jirtan ijoolleen baay'een qursis, misas, iraatis kan nyaanni keessan indoomii ta'e. Hangaaf indoomii manaa dhabe nyaata biraa nyaadhu qooqaa oolaa warra jettantu jira. Inni kunis sirrii miti. Indoomis waanuma isinitti mi'aayee baay'istanii nyaatina. Indoomiin nyaatina jedhanii yeroo baay'ee kan dhorgame dura mana kana keessatti ijoolleen baay'ee nyaatu garuu dhorganii jira nama hin bitan mana kana keessatti. Lammaffaa jechuudha. Riimboo aannan shaayisan jechuudha. Hin beektan hundumti keessanuu. Innis kalee keessaniif sirrii miti jechuudha. Kalee keessaniif sirrii miti. Aannan yoo ta'e aannan powderii fayyadamaa niidoo jechuudha. Yookaan fasaashii fresh milk isa fayyadamaa. Isa akkamitti fayyadamtan? Naskifee manka xiqqishuu, manka sukkaaraayyuu osoo hin guutin jechuudha. Xiqqishuu. Isii xiqqishuu itti godhattanii aannan powderii san niidoo yookaan fresh milk san danfistanii akkasitti aannan irra dabarsitanii fayyadamuu qabdan malee naskifee bichaa dhugdanii keessattuu jechuudha. Kan waraqata keessa jiru kun isa kan argatanii kan waraqata keessa jiru kun jechuudha. Intala namtittii kiyyaa baay'ee dhugdi. Guyyatti yeroo 3 dhugdi. Macarrashaa irraa lafti mareeni shintibeetii keessa lafa dhoofte jechuudha. Wallaahi dhugaa jiru isin hima. Lafti marteeni shintibeetii keessa lafa dhoofte. Dhiiga qannasee jechuudha. Dhiiga qabdu jedhanii haakimii geessinaan hin dhugin jedhamtee dhorgamte. Kanaaf ijoolleen keenya waa tokko osoo irra hin beekin miidhaa faayidaa isaaf miidhaa isaa osoo hin beekin cal'istanii guyyatti yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 warri fayyadamtan jirtan jechuudha. Inni kun sirrii miti. Isin eegalee irraa of qoxxobaa. Wanni tokko isinuma mi'aayeef hin fayyadamina. Keessayyuu kan waraqata keessa jiru kun jechuudha. Kan waraqata keessa jiru kun baay'ee sukkaaraa fi kireema garaagaraa qaba jechuudha. Yeroo dhuydaan argitan akkuma baay'ee mi'aawu san miidhaan isaas
baay'eedha jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee aannan fayyadamaa malee nyaata duras Naskifee nyaata boodas Naskifee nyaataa fa'a kan Naskifee irratti unatantu jira ijoolleen. Maal jechuudha? Kanaaf obboleeyyan keenya irraa of qoxxobuu qabdanii jechuudha. Asuma gabaabatti. Inni kun immoo inni tokko maali? Rimboo isinitti meera, Naskifee isinitti meera, Indoomii isinitti meesira. Miti inni kun inni dabalataa jechuudha laslaasaa. Ijoolleen baay'ee jechuudha. Namtitti takkatu maannaan jedhisiitanii intalli na bira hojjettu baay'ee tokko jaalatti laslaasaa naan jetti. Baay'ee tokko jaalatti laslaasaa. Yoo mana dhumellee bitii fidi naan jetti. Hatta kiniini isaan liqimsitii naan jetti. Maal jechuudha? Laslaasaan akka kalee keessan isin dhukkubsu beeytanii yoo baay'istaniitiin jettan jechuudha. Kalee keessaniif sirrii miti. Lafee keessaniif sirrii miti. Ijoolleen kana jechuudha. Darbee dhuyidan malee. Kanaaf argitaniif maaf waa tokko ijoolleen tokko ganama lafaa kaatanii osoo bishaan hin dhugin kalee keessanitti osoo bishaan hin dhugin buna bichaa daftanii dafifattanii waraqata keessa jira bishaan ho'istanii itti gootaniiti isa qabattanii kan dalagaa achi fiigaa isa untanii jirtan inni kun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti inni kun ganama bishaan keessan dhuyidanii achi booda aannan yoo ta'ellee aannan irra dabarsitanii yookaan aannan bicha fayyadamuu qabdan malee akkasitti warra Naskifee bicha akkasitti dhuyidasu jechuudha sirrii miti. Tokkoffaa suusii si qabsiisaa. Suusii erga si qabsiisee dafi dhugisii jedha. Merge jechuudha. Kanaaf gaafa sanatti immoo maal goota appetaayitiin keessi cufame gaafa isan dhuge nyaata si nyaachisu. Gaafa isan dhuge nyaata si nyaachisu gaafa isan dhuge lafa si mara. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya miidhaa isaa kuma dhageettan jechuudha. Obboleettiin keenya kan Dubaay keessatti samoona kana boqottee jedhaniitiin haasaa jiran jechuudha. Dadhabbina onni qabdi baay'inaan Naskifee dhuyidee kan jedhan jiran jechuudha. Ijoollee baay'ee yeroo baay'eedha jechuudha irra deddeebi'amee kan himame. Ijoolleen keenya garuu hin dhageettan. Gurratti isin hin bu'u. Isaanuu hin dhuganii kabana kaanye isaan darbanii akka balalaati dhugan jechuudha. Akka keessanii biti takataataa'ee ganam ammas sa'aatii booda ammas galgala hin barbaachisu jechuudha. Keessattuu galgala dhugaafa ijoolleen hirriba dhabdanii bilbila irra bulaa ganama hirriba malee kaatanii jirtan jechuudha. Hirriba isin dhorguuf Naskifeen galgala irra dhugdan taana hirriba isin dhorguuf gahee guddaa qaba jechuudha. Isinii galee kanaaf Naskifee irraa Indoomii irraa aannan rimboo kanarraa kashaayii kanarraa sirriitti of qusadhaan isinii jedha obboleeyyan kiyya. Kanan isinii jedha maaliif wanti tokko akkuma faayidaas qabu miidhaa qaba. Yeroo baay'ee wanti tokko faayidaa isaa caala miidhaa isaatti caala. Kanaaf obboleeyyan kiyya baay'inaan jechuudha waan miidhaa isaatiif faayidaa isaan beekne osoo baay'istanii fayyadamuu baattanii baay'ee bareeda jechuudha. Isinii galee kanaaf keessattuu jechuudha Naskifee powudaraa kana osoo hin ta'in keessattuu kan waraqata keessa jiru sun jechuudha waa hedduuf nama saaxila. Sukkaara bashitaaf nama saaxiluu danda'a. Baay'ee sukkaara bicha akka waan hojjetameeti jechuudha. Kireema garaagaraatiin. Lamaffaa dadhabbina onnee isinitti fida. Sadaffaa appetaayitii keessan isin cufa. Arfaffaa hirriba isin dhorga. Shanaffaa suusii isin qabsiisa. Waa hedduu jechuudha. Kanaaf of eeggataa, of qusataa fayyadamaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya isa gonkumaa osoo dhiistanii kan powudarii kan xiqqeessitanii fayyadamtanii aannan irra dabarsitanii isatu filatamaadha jechuudha. Akkasuma isiniin jedha obboleeyyan kiyya itti fayyadamaa.